أفهم كراك بابا هنفوت مو هنفوت أمة رجفنا مبارك يودو كم شمرات خيالو تي أبات ده ولا كبان نكاسي كودو كونا Gudi kana dhageessanitu Mubaarik Musammaa lammaffaa fuudhuuf egaa kunoo. Maal horiidhamu akkasitti dhuun. Ani yuunivarsiitii irra heerumatu durfamuu qaba jedhaan. Heerumatu dursuu qaba? Heerumatu dursuu qaba. Ani yeroo kana ilmoo dur baada yuunivarsiitii erguu miti. Manuma gadi hin baasaare. Ergasii gosa akkasii diinqa keessatti bee jechuun eenyuun jedhe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafuuni hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show akkam naaf jirtu. Jiru jireenya fi akka midisiin jedha har'as viidiyoo kabraati isinii deebi'eetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo bohaarsoo bashannansiisuu kan ittiin fataa zanaa jennu isinii qabadhee dhufeetan jira. Iddoo kana xiqqoo walirraa badaa turre amma inshaallah yoo rabbi jedhe isiniif hin deebi'a jechaadha. Anyway hojii garaagaraa irraan ture amma ta'e yarfadheera ofirraa. Kanaaf walitti deddeebina gaa hedduu kana amma akka tokko sinirraa babbannaan akka tokko sinirraa babbareedeera maa inni kun maal argattee taati fa adaraa maa inni akkam eje amro bishaan lama lafa liggina warreen mugar chaanaalii kanatti haarawaa dhuftan subscribe godhaa isinitti himuun barbaachisu kun chaanaalii Oromooti Oromoo Show maqaan masaraa hubachuu dandeessu baay'isee viidiyoon ingiddaanu jalaa du'ee jira meemee laayikii keessaniin jaalala keessanaaf ibsa haasaa isinitti dheeressu gara viidiyoo karameellaan durii isa kana qolan qabu kudhantu birrii tokko sukkaara karaa maramee gurguraman bareeda halkan baatiriin kanaan deemame qamaama inni kun immoo baatirii taayigerii jedhaman bareeda manni kanaan qollofatame deemama qulfiin isaa duriitii cimaadha midhaan kanaan gingilfama baay'ee bareeda bilbilli yeroo jalqabaatiif bahe Nookiyaadha kunoo isa kana qulfiin buujaleen baafatamu kunoo isa kana baay'ee bareeda innis saanii namni aftaamiin bitatetti waan isa kana namni hundi bitachuu hin danda'u inni kun saanii miiloo jedhaman bareeda saafaan tirii guddaa waatti nyaatamu kunoo isa kana yeroo mana taaziyaara qabu kunoo kanaan fudhatamee olii gaddeema yaa bara durii bara sana fe jire katooraan argee kee isinii galee daan dura feem kunoo gaa wayyaatti dabalannaa tokko. Mooyyeen duruu waatti tumamu isa kana mooyyee isa guddaa jedhama manni ganama akka kanatti aaraa wanti keessatti dalagamu immoo akka kanatti boqqolloon waadama irratti wanti biraa hojjetama dhakaan barbareen itti daakamu isa kana dhakaan midhaan itti daakamu immoo isa kana kun dhakaata guddaadha manni galgala yeroo asirii kana fakkaata yeroo achi kee ijoolleen haala kanaan balbala manaatti horii eeddii baay'ee tokkotti tola namni aftaamiin dhagaa sadii ol bira keewwate akka kanaan itti fayyadama faanosiidhaan akkanatti waa barreeffatamaa bulama yeroo horii eegnu dinnicha namaa hanni akkanatti waannaa gabaadhaa waa akkatti maddabamee gurgurama wanti hundinuu sumuuniidha wanti kun hundinuu baadiyyaa jira baadiyyaan haa jiraattu barakaanis fiqiriinis akkasi wallaahi barakaanis fiqiriinis ajaa'iba boo alanan jirru jireenyi durafe jireenyi yeroo abbootii keenya haadholii keenyaatti jecha alhamdulillah aynun baynu layo barakan dimbobo asitin dimo inni akkasii dur mana keessatti godhama jechuun ani isatti hin beekaan mana akkasii astaghfirullah ilaa jechuun mana keessa hin jenne maal hin jedhe kee yoomin jedhe ergasii kun koo ergasii dhokatamee waan argee jira mitii gaa jechuudha keenya isinii galee reebbaraarrayyuun turre erga barree hamma immoo bakka salphinni kana caalu hin jiru maa inni gaariidhaa garuu wanti mana galfamuuf wanti ala ba'u adda baafannee asoo baani gaarii miti. Ani yuunivarsiitii irra heerumatu durfamuu qaba jedhaan. Heerumatu dursuu qaba? Heerumatu dursuu qaba. Yuunivarsiitii akka yaada kiyyaatti jechuudha. Tokkoffaa رسول عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج جداني أما إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه جد الرسول عليه الصلاة والسلام مالف سنجد درفمك أبا كسنجد في أكو سنجد حواسني كنا اختلاط ولين مكان أما فاير إيجيرو جرامو نمني قدرت هذه ما بالشات هذه ما صدر كات آنو تجيء
akkaataan itti yaadullee wantoota garaagaraatu yaadni isaa jijjiiramaa deema beeta. So kanaafiyyuu wanti keessatti kufuudhaa fi asirra nafsiyaalleen jirti shayxaanillee hin jira waan badatti kufuudhaaf Hirabanaatu jira. carbal'atu jira wanni isaa jecha so kana manna waan kanatti shamarri kenna kufurra anno so university keessatti abbaa fi haati faamiliidhaan adda baateetiin biyya biraa dheettatiin yeroo barattutu jira. Ani waan kana shamaraaf hin deeggaru akka mataa kiyyaatti illee. Mucaa koo yuunivarsiitii galchuu miti. Maashkuulitii yoo ergaare hin beekamu gara fuuldura mee isinitti nima maaliif na gaafadhaa isin ga'e. An durba yeroo zamana kanatti dhahanii manuma barumsaatti erguun cimaadha. Cimaadha haqiiqaa dubbannaa asirratti jechaadha. Laa ila durba zamana kan saattoo hundaa miti mola hundaa miti. Ati durbumatti bitamtee nurraa dhaabbadhu waan arginaan jiraattu isiin naas fararraatu maa inni akkas naas fararraa'uun. An dhugaan dubbadhe sobaan dubbanne takka. Haa ta'u cubbuu naasa'ii naanatti. Amma ani sinumaa jedheeti malee ofii jedheeti aan. Ansumaa jedheeti malee ofii jedheeti jedhu jarmanaayyuu. Isa dhiisaati mubaarak Musa maayyuu lammaffaa fuudhu fedhan kunoo hin kakachiifamaara. Laala. Abbaa miskiinummaa fi haadha miskiinummaa isaa kana alaan amma sirratti beekamu qabanii wanni mubaarak kun. An amma turan hin amanu waa'ee nama haasa'u kana hunda waa'ee nama dubbatu kana hunda hin haasa'u beektaani hin amanu ture. Amma garuu yoo dhugumaan ana abbaa miskiinaati haadha ijoollee miskiinaati akkasumas ijoollee biyya arabaatiifin sagalee taanan jira yoo kan jedhu ta'e mubaarak nikaasi godhatee karaa gabaabaa si agarsiisu. Wanni ati ji'aan akka nama biyyi rabbii ta'etti argaa bultuuf hin jiru nama kana. Dhugumatti jaallattee ta'u waan ta'eef obboleessi keenya mubaarak si hafuudha nikaasi yaadatu kunoo maqaa uummata Oromoo nama 1,440 jira maqaa kanaan si gaafadha. As keessa jirti yoo maaliif achi haasoftu? Eshi. Waan kanas hin kaafne inni. Eshi ana mati nama kun nama ko to ko bashin jira tu mubarak mujayo kana karaa gabaabaa hin fuutama hin fuutuoti. Karaa gabaabaa hawaasa jira goo jira. Jechuun isinii na fuchuu dide jetti moo maal na himatti? Na fuchuu dide wallahi lazima jaalaleetti ko itti jaalatee yaa saayyan. Ane masasa dai machi mene. Isa mu gubana arba diba damma diba tani keessa ay machi wonna kasi kun fuudin fuuta mubarak. Fuudin jalan. Ya Rabbi Allah tilafiti wa ndi yubatabu. La wallahi lazim mubarak ali ko wallahi wa ndo ko sa ko ta. Namni kum nagara to dalage ke bako ilmon nama. Ati media kana gubbaru fteerta miti. Kum nagarati wonni guddan dalago duwan kana bakka. Bulleti kenya kana managalchi. Afurbochu barbada ustaz. Chigire lomso. Suura kun gobsana obboleettiin Samiiraan eeyyamsiifna. Karaa gabaabaa mucayyoo sii kana ammoo sumatu natti himi an kana quban qabu an hojiirran jira. Mucayyoo lakkoofsa kiyya qabatte imoon hin dawwalti gama hundaan dawwalti amma karaa gabaabaa si galee miti. Atamma abbaatti dawwallee akka abbaan nikaasii godhu goona fuudhi karaa gabaabaa. Ya Rabbi ta'ala sabani walitti bu'uun barbaadu ya Rabbi maaliifi. La wala qosa akkasiis mubarak qosa. Inshallah bakka naa sobna bakka keessaan itti naasaa. Wanni keessaa naasaa mu tokko jiru miidiyaa gubbaatti tol baase waan kana akka miidiyaa gubbaatti tol baase mucayyoo tana fuudhi. Akka fuudhi baase. Manama sinsinitti me malee waa'ee fuudhaa sinitti me manama sinsinitti me. Manama si dhugaa godheef qaba. Jaallattee gammaddee teetu mubaarak manama si kana dhugaa godheef bakka ijoolleen shamaraa shawwadamu. Ustaz manama kana mucaan tokko manama yeroo hundatti dhufta jala butunaan jette maal wayyaa jennaan. Ilaal mubaarak dhaggeeffadhu rabbiin amma fatanaa guddaa waan kana ilaal fatanaa guddaa waan kana rabbiin sitti miti ofii kan keeti si galee miti jaallatameen jira manama naa garte akkamiin godhatee miti akki gootu fuudhiidha bakka. Obboleettummaa kan kee isa shamaraa yaaddu sana nu agarsiisidha takbaariidhaan qabatamaan nama kophaa jiru nama dalagatti maallaqa harkaallee qabu nama sirreessa rakkisuullee miti asirra jawaahir sii kireessine si galee miti miizee nama 4 arsiirra nama 4 jimmarraa si godhe miizee nama 8 si galee miti alaa kitaabillahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzuumaa qofaan mana si galchinaa fuudhi hin fuuta. Yoomuu kan hin fuudhatu taate uummanni wanni inni gartee profaayilii kan kee godhatee yeroo hundamuu beekuu yeroo tokko hin jiru jechuudha. Ushatu haala isaan dhaqee haala sana ta'u.
Giftii koo jirtaati. Dubbachuu dandeessaa na wajjin. Dubbachuu dandeessaa? Egaa akkuma asirratti dhageessaniif akkuma asirratti argitan jechaadha. Mubaarik Musammaa lammaffaa amma chaacha'amaa lafa jechaadha. Nu tokko nuun amma chaacha'amu Mubaarik Musammaati lammataa amma chaacha'ama. Ani kan na dhibe fagoon deeminaa jechaadha. Ustaazumti as taa'ee Ustaaz Hamzaan kun asirra taa'ee dubbataa jiru jechaadha. Ofiin fuuneem hin fuunedha miti. Natti maamame komitee irratti. Ofiin fuune akkamitti Mubaarikiin lammaffaa fuudha qabee gadhiisa. Ana yoo ji'a waggaa tokko namni mana miidhaan argaa ni bawwanaa. Gambiraa osooti. Gurii dha wallahi gurii dha argarra lada. Abdallah ni pun waman ni bere. Abdallah ko biya la ergi sama tak godha jedara. Bismillah akata ta. Galchiran. Gobas wala gobas. Tolchat arkala chutur ada. Isaratina. Ya Rabbi ki वर्दी दा दुनिया सिंगेदार उस्ताद Baka. Likigan. Gadma bu ako. Isaratina. Isaratina. आदर काली कभी Jarring golf wannan Roma. Isa kata ka video ko da meter bim Roma si. Horii nama maal akkasitti tani waan argima baatanii dabarsiisan jirri namni gurguddaa maafitu golfitu siin. Hin ta'u wanta akkasii. Anyway, viidiyoon irraa qabadhee dhufe kana fakkaata. Isinitti tolee isin bohaarsee isin gammachiisee yaada keessan koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa. Uumama jettan jedhaati koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa. Haga video kabiraati yoo isin jajjabeessitan baay'isuu yaan kulliin share godhaame warri amma xumuraatti ilaaltan keessattuu share godha. Imoo keessatti share godhi. Maa inni? Ofii keetii fataa jettee ati nama share godhiiti WhatsApp irratti imoo irratti waliif share godhaati story irrattis support na godhan sin jechuu barbaada haga video kabiraati wal tiree birtu Orooshaw